Jilbeeffadhu. Adaraa keessan ifa manaaf godhaa. Sooreen ulee fudhatee jennaan namatu baqata. Mana kana keessa olii gad fiigu. Jedhanii odeessee calluma jedhee si dhaggeeffadhee jennaan. Dhiiruma gootuma fi goone amma. Siin jechaadha. Adaraa keessan. Callisi. Natti achi as hin deebisi. Na callisi siin jedhe. Ilaamee eessatti na beekta? Gaafa barattoota mooraa mana barumsaa keessatti jilbeenfachiisee ishee sagachiisee ishee leenjisuu eessatti na argitee beektan? Mee awutaalu badaasoo wallaalaadha. Itti baraayinaan ana inistiraakteriitti ulee barbaaddatta. Badii kee fudhattee dhiifamattee miilatti na guftannaan ati gaa mana kana keessatti mootiidha. Anmoo dhaggeeffatu nima. Si taataanaan abboomtee hojii hojjechuu. Tole. Tole Tiraaktar. Sitti nima dhaggeeffatu. Lubbuu sin harkatti bada adaraa keessan. Adaraa obsaa. Lubbuu maalii qabdati? Qaba. Sitti nima dhaggeeffatu. Hojii hojjetta taanaan hojjedhu. Kan kanaan achi sindaaka simbaasa mana keessa. Obbo! Obbo! Adaraa keessan. Du'atti waamtaa. Du'atti waamtaa obboo kee. Reefuma keellee biyyatti akka inni geggeessu hin gootu. Dhaggeeffatu sitti nima. Hojiin kabaja. Walii gadi yeroo gubu walii gadi naannoo miidhagsa. Teessee hojii hojjechuu. Yeroo boqonnaa fudhachuu. Ta'uu baannaanoo. Mataa kee kanan iddoo lamatti sii baasa. An inistiraakteriin isa durii. Dhageessee? Hojiin geggeessaa, seeraan geggeessaa, ogummaadhaan geggeessaa. Ta'uu baannaanoo kanaanis hin geggeessa.